السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركا فوني جالتمتوتا في kabajamtoota hordoftoota keenya baga jiraattan akkam fayyaan keessan afiyaan maal fakkaat alhamdulillahi rabbil alamin ana bira bareedaadhaan isinin jedha obboleeyyan kan ko hedduu takka haasofni na jala babbadeetiin jira. Maali yoo jettan yaa oromoo yamanii keessa jirtan wallahi bal'oo dhaqqaba bal'oon booda sin cubbisu ta'a. Warri magaalaa san keessa jirtan bal'oo waan hin taane keessa seeneetiin jira. Bal'oo abdiin maraachee jazbisiiseetiin jira. Jazbaan waan namni hin jaalannee fi waan rabbiin hin jaalanneen bal'oon abdiin bal'oo rakkisee jira. Mucattii takkaa wajjin caaltuu jedhamti siin garuu fira haadha sabboontuuti. Yaa oromoo dhaqqaba oromoo boru seenaa isinitti haa bal'oon dhaqqaba. Oromoo bal'oo waan biraa keessa seenaa dhaqqaba. Yaa bahaari yaa fatiyaa bahaari si bira dhaabbateetiin jira jazaa inni si bira dhaabbate sallaalii bahaariin dhaqqabe bal'oo dhaqqabe. Wallahi haasawa kiyya narra hin laalina oromootii jira. Haasawni kiyya kaadhaa hedduu takka wal keessan harkaa dhahmeetiin jira. Maaliif yoo jettani wallahi bal'oon viidiyoo isaa waraabanii gadhiisan viidiyoo dirqiidhaan summii obaasanii akka inni haasawu maallaqa bakka kaa'e qabeenya maqaa kan keetii si jijjiirree waa hunda maqaa kan keetii si jijjiirree booda ammoo inni waan si godhu hin qabu jedhe abdiin karabbi isa maraache karabbiin dasee keessaa bahe qaama keessa maraateetu nama maraachuu deema. Namichi kun maraataadha. Namichi kun namaa hin laalu. Mucattiin sun sababaadhaan itti dhuftee bal'oo miidhu jirani. Waan daa'imman ufiitiin guddifatu booda dhabutti jira. Yaa oromoo yamanii keessa jirtu bal'oo gargaara. Bal'oo bira dhaqa. Bal'oo bira dhaabbadha. Yaa oromoo isinitti ijine yoo lakkoofsa bahaariitii fi lakkoofsa fatiyaa dhabe nama achi keessa jiru lakkoofsa nama sanii hin qabu. Yoo qabaattan sheerii naa godha. Yoo dhabdan lakkoofsa bahaariitii fi lakkoofsa fatiyaa naa erga koomentii jalan naa barreessa. Yoo dadhabdan sheerii godhaati namoota yamanii keessa jirurra sheerii naa godha nama adii qabdan. Yaa oromoo yamanii keessa jirtu booda bal'oon seenaa isinitti ta'a. Jawaadeen waan tabiraa keessa seene jawaadeen rakkate waan biraa keessa jira. Irraan dabarii bal'oonillee rakkachuu jira. Bal'oollee summii obaasanii jirani. Haasofsiisanii waan inni qabu harkaa guurachuu yaa'ani. Yaa oromoo dhaqqaba. Yaa oromoo maaliif raftan? Yaa oromoo maaliif walitti garaa jabaattan? Achitti illee dhumtan. Achitti illee duutan bal'oon baaftani. Bal'oo baasa. Wallahi rabbiin isaa haa iyyuu inshaallah. Nu as teennee asii isaa iyyuu hin dandeenyu. Rabbiin isaa haa iyyuu. Rabbiin isa bira haa dhaabbatu. Wallahi miskiina bira dhaabbata rabbi isa haa gargaaru. Rabbiin inshaallah summii isaan itti naqansan rabbiin inshaallah dawaa godheefi isa lafaa itti haa kaasu inshaallah. Rabbiin isa lafaa itti haa kaasu hin danda'a wallahi rabbiin isa haa laafisu. Rabbi isa haa laafisu. Waan biraa godhuufi hin dandeenyu. Yaa oromoo garaa itti hin jabaatina. Guyyaa har'aa haasawallee narra hin laalina. Taaniif dalagaa biyya namaa dalagaa namaatu harkaana qaba. Salaataa fi sa'aatii kana ol ba'e viidiyoo tana bakka taa'etti isinii waraabu jira. Oromoo yamanii keessa jirtu bal'oo gargaara. Yoo gizee wayii isin bira dhaabbatee jiraateef yoo rakkinni inni isin gargaaree rakkina keessaa bal'oo isin baasee jiraate bal'oon rakkina isin keessaa gaabsan isin baasisan laalaati. Bal'oo bira dhaabbadha. Maatii isaa bira dhaabbadha. Raajuu eessa jirta? Raajuu eessa jirta? Yaa dhiira hin jenne yaa dhala hin jenne obboleeyyan kan koo bal'oo biraan hin hafina. Wallahi bal'oon waan daa'imman ofii itti guddifatu dhabu jira. Harkaa fudhachuu jiran. Waan inni dalagateen harkaa fudhachuu jiran. Oromoo yamanii keessa jirtu namaaf hin je'inaa rabbiif jedhaa dhaqaa gargaara. Hundi keessanuu bal'oo bira dhaqaa dhaabbadha osoo isin hin jennu guyyaa 2 geettan. Guyyaa 3 geettan. Yaa oromoo wali jabaachuun faayidaa hin qabu. Yaa rabbii kiyya wallahi ati
يا رب أتهن دنديتا والله بلو وان براكيتا سنسيسين يا ربي كي يحن بيتا يا رب أتبرا نوف دابد والله استين نقران نقبته فيديو يو صورا بني قد إسو باتني رفايدا قدار مالي وان هندن ديني توكو تستاني فميدون والله فايدا هنكب Oromo wallahi warri dhageettanii viidiyoo tana sheerii osoo hin godhin bira luftan wallahi namaa mi rabbittiin isin dhiifadhe ani anaaf jecha sheerii hin godhina rabbii keessaniif sheerii godha la'innu rabbii keessaniif jechuun yookiin jazaa itti argattan isinii gale yookiin rabbiin biraa waa itti argattan ana biraa waa ittiin argattan an viidiyoo tana wanni mareef laakii ittiin barbaaduufi miti viiwusa ittiin barbaaduufi miti wanni ani barbaadu akka balloon qofa sagalee tiyya asiin dhageettanii akkuma balloon bichaan baraaramuun fedha feetan laayikii sin godhina waan barbaaddanii sin godhina sheerii godhaa qofa nama magaalaa san keessa jiru aadii isaa nama qabdanirra sheerii godhaati akka namni sun dhagahee balloo bira dhaabatu qofa godhaa wallaahi naaf jecha takkallee laayikii hin godhina homa takka namoonni dhageettanii nama aadii yamanii ijoollee yamanii keessa jirtu aadii qabaatanii irratti osoo irratti sheerii hin godhin bira luftan anaa miti wallaahi rabbii isinin dhiisu maaliif namni kun rakkachuu jira waan ofii xaarate saamamu jira osoo fayyaa qabaatee mataa qabaatee osoo saamame osoo inni ijaan argu osoo saamame wallaahi nama garaallee nama hin nyaatu maaliif namni kun summii obaasanii wallaalchisanii finne isaa wallaalchisanii maatii isaa wallaalchisanii waan kana godhu jiran yaa Oromoon isinitti illee ba'uu hin deemu wallaahi rabbii keessan sodaadhaati irra sheerii godhaa namootuma magaalaa san jirtu qofa sheerii godhaa namoonni viidiyoo keenya dhageettan kun balloon garaa isinaa nyaatu garama isinaa nyaatu balloon inshaallah rabbiin inshaallah rakkina san keessaa bal'inna rabbis haa baasu haasawa kiyya kana narrallee hilaalina an viidiyoo kana iidis isin godhu garuu akkuma sheer gootanii sagalee tiyya tana waa takkitti illee taatu keessaa fudhattanii namarra sheerii gootanii viidiyoo tana isinii waraabe iidit illee hin godhu la'innu hatantamaan waan taateef anas dalagaa namaatu harkaan qaba waan taateef viidiyoo kiyya kana dogongorris yoo keessa jiraate narra hillaalina quuqamaa ballootii fi narra hillaalina sheerii qofa godhaa qulqullina viidiyoo hillaalina isinin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu rabbiin viidiyoo gaddaatiin waliin nu hin deebisin viidiyoo gammachuutiin rabbi waliin nu haa deebisuun isin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu